جالالان سجالو قيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندورتو خوكي خيسا يا دي رويسا سيجيسا جالالان سجالو قيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندورتو خوكي خيسا جالالان سيجيسا نندورتو خوكي خيسا anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilipiidhaas haadha mana kiyyaati wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuu kiyyaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuu kiyya sanumaaf hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira. So ya Rabbi je clip ilanis hawaasa kiyya wajjin wal agarra. Keessummaan keenya har'aa weellisaadha. Sanyii Arfan Qallooti. Waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera. Weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera. Weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii. Akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooqa namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalee hedduutu jira gaa Alii Shabboo, Alii Birraa, Adam Haarun, Khadiir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis kottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha weellistoonni Adnaan Maammaffaa Daayitee Mokonnoffaa jira. Hedduu dhagaa warra laalanii atti itti seenne jechuudha. Dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha. Dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati. Artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati. Maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama. Taajuddiin Haajii Bahii Jumaan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddiin Hajibayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbeen jedhanii na yaaman. Achuma maqaan qolatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbeen godhe. Ammallee beektaa biqilsanitti waatu jira. Abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha. Nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheeka guddaadha beekamaadha. Harargetti soo kanaafuu Haaji Bahiyyuu jee hoggaan artii gubbaa godhe Rabbi rahmataa godhuuf abbaan kiyya ni hakarame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu nama jeetii Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadadhaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana gadamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa keyboard taphatuu akkasni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammade jechuudha. Akkam ture reakshiiniin namaa gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti
gitaaraan taphatan nuti direerooti gaafa dura artiin kiiboordii eegana wanta jaan malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direeroo waa hedduu taphata nu malee jechuudha so nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naadhoon maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur alshabboosi darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu san booda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee san booda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee san booda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatiif kanneen wanta jaan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taayitiin isaan kana lala gitaara kabbadaas jira alii achi keessatti alii Mahamad Diimaa ni taphata san booda gaa isaan deeman anniin tuttuqa san booda gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaasan bitadhee cabaasaniif bare san achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadhe bakka gaariitti dhukkeen irraa kaasaniin bare gaa gitaara hedduu harkadde san booda gitaara hedduu sirba tokko jira kanin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qajo sirba gartii yaa rabbii keenya goytaa jiru sirbeetiin ture durgabrummaa wajjin numni ati numa beektaa akka keenyarra nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiyeessi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaajee kaanis jeemi anis rabbiin garadhe bilisummaadhaaf beekaa faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaan nama bituu yaadan nama wal bira qabdee ilaaluu qabdi saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Sudaan seenetii Sudaan irraa Masri seenetii Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Switzerland dabalee Jarman dhufee karaa kanatti karaa mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen so ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waa xiqqoon qaba so uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu Dayu mal jetame akam dufte aya मैं amma harga ke chabe jira mal gize taatu sirra chabe Kamnedi wayana biyaran wali jadi kuno ilmu dai mau jilal budang ya wan tak ka hindi sila dibdesi agarte budang ya lal du jirala heramale jadi sakabula po oh ma tamarada ta jurubelu je asgara me chimta ya bula ala mati aku tu jalo jurala gada jani dukuba gada ni le lafate kan war kan lafate mal ko no mishan tilan ni kay gasara dumi tilan ni kay abu bonu karasta video da yosi ma nin dalam sama ay Facebook ye kana nin ka ba baka akaji rawno furmana nubi dalam di betul kan rafiani jiran abu mishan kadar demu yadi dada oromo mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan
achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaa fi inni gaa bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaan irraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba hono mucaan kiyya san kana kono laal gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasi hawaasa Oromoo wal baraa ilma keessanii gadaadha maqaan isaa afaan beeka gadaa dhaamsa dhaammadhu mee Oromootti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin akkam jirtan nagaa fayyaa daasin nagaa jiin nagaa qaddaniisin afaan Oromoo akkamiin barat ni baradam liggateen barat akkamiin eessaa barat baradamo Rabbi tu na gode Rabbi tu achi gara galetti Ramo University Rabbi tu Oromoo si barsiise yes sir Rabbi Oromoo si barsiise afaan Oromoo qacollotti haasuu tamee ati ummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana daawwatu kanaam ispoortii dalagaadha amma so akkasatti miila kan kee ispoortii dalee deebi kan nama dhaqqabdaani ayyee hawaasa wanni beeku kana ko guddin dabarsan yoon dhugaasi ona wahaasu waan artistoota Oromoo keessan attittiin ga'een tun lafa anaafisiin deemuutti wal fuunee cidha godhanne egaa duraanii kophaa kiyyaan ture nama kophaa daa'ima guddisuu ture amma dura waan tarbiin hawwatee turte eganaa anaaf isiin biyya turte akkasitti naaf isiin dhiheenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. Maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutti? Baga walumaan gammanne. Maaltu sitti dhaga'ame ofitti toluutiiti? Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Nama si argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee zaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha sanumaa fi hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira so yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.